dyan ito. Ang kabuling kabawat na buling na bakanayan tumakabul na kinain tabo. Barat, 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 barat. Napagulan, ulisa. Napadulan, ulisa. Wanggal ka na apa, katu. Obe katangoy, katu. Goni din ang girebuwa, kapatigi sa bawa. Kaparoro, imitira, kapatigi, imitira. Siya na kapsogeng nga, ayaw sa tubalansin. Bentini sa liga, kung kumelapit kasi. Muntin ka na punta pa harawin. Kapso si Babino ka sa gawin. Epitapos mayo, hirmin ba kami? Pagkalapirin nga, iyan sa kami. Stella Pedali, mapurat si Dante Pangin. Dito ko na gano, hindi sa tingo namin. Nano dirang luwanote, muti mababa na bumabote. Galeno natin na ukipati, dali malimawan din kasi. Uwagirong kare, yung sawang kare, mapagkati ang mawan yan tore lamang. Siya na yung pinaba, o ilang pinaba, iba rin na magtuturo mo naman doon. Si mama ko lang, tutugyan ang inulangan ma, kailangan ma. Siya karipin, mabuwain, iba niya na alagaan. Napagulan, ulisa. Napadulan, ulisa. Wanggal ka na apa, katu. Obe katangoy, katu. Guni din ang girebuwa, kapatigi sa bawa. Kaparoro, imitira. Kapatigi, imitira. Nandiyan ang wakate, away o mabate. Siga patasenan, Diyos sa katiwarante. Mustafa Hussein Mario Pite, wala na ba kayo matapegi? Kadoko, tole ang sipa, ang pamamigay sa buwena. Ang pagkanabi mo, siya matayaan. Dapat naman nila ang pagturihan.
are Oromos. We are British Oromos. We are here to be the voice of the unheard. Injustice in Ethiopia. Oromo people are violation, including killing, arrest, intimidation, harassment, and denial of the Oromo right to celebrate Irrecha, which is a day of thanksgiving for Oromos. We demand urgent removal of Ethiopian command posts and military army from Oromia. We request international communities to support Oromia's transitional government to avoid ensuring civil war and another failed state in the Horn of Africa. We oppose Ethiopia's government's plan to destroy Oromo people and its culture. As of 5th of October 2020, Abiy Ahmed and his administration are illegitimate and are a liability for peace and security in Oromia. From 5th of October 2020, Abiy Ahmed's illegitimate term has expired. We demand an urgent transitional government in Oromia. We, the Oromo women in the UK, demand the urgent removal of Abiy Ahmed and his administration from the government. We believe transitional government will bring peace and stability in Oromia. Support Oromo's transitional government. Abiy Ahmed has been killing Oromo people and destroying our identity. We are asking for peace, justice, and equality to prevail in Oromia. We believe the British government and public do not tolerate injustice anywhere. We believe you will not turn a blind eye on innocent women and children dying. To the British government and British public, we are asking to stand beside us, the Oromo women living in the UK, for justice and peace. We have been fighting for peace in our country, day and night. But we cannot do this alone. Please stand up with us. We are Oromo, and we remain Oromo. We are proud to be Oromo. This letter is going to be sent to all women living and working in the United Kingdom. I will read out the letter we are going to send. The subject, urgent appeal. The Ethiopian government's constitution term is finished, but the government is unleashing mass murder to stay in power. Prime Minister Abiy Ahmed's government constitution mandate officially
ends on 5th of October 2020. The government indefinitely cancelled elections due in May on the pretext of COVID-19. Assassinated a prominent Oromo activist on 9th of June and subsequently imprisoned all Oromo political leaders. Introduced illegal command posts in 9 Oromia regions with authority to carry out extrajudicial killings, rape, and sexual assault. Victims include breastfeeding women, children, and the elderly and the pregnant women. As your constituents, we request that you, our members of parliament, support the transitional government in Oromia. Support the transitional government in Oromia. And the United Kingdom government to help salvage the looming failed state and prevent the ensuing humanitarian crisis in Ethiopia. Dear Honorable Member of Parliament, I am one of your constituents and a member of the Oromo Women's Association in the United Kingdom. I am writing to you to express that I fear for my family and loved ones' immense safety in Oromia, Ethiopia, due to the crisis unfolding in Ethiopia. On the 29th June 2020, prominent Oromo artist and activist Hachalu Hundessa was found down in the capital city, Kenya, which Leftenya said for the city Addis Ababa. This political assassination came just days after an interview aired on Oromia Media Network where Hachalu expressed his concerns about the government human rights abuses stemming from the command post in Oromia, as well as critics about the historical legacy of Menelik II. Following the assassination of Hachalu on Tuesday, 30th of June 2020, the government arrested and unlawfully detained Oromo journalists, prominent opposition leaders, and human rights activists such as Bekele Garba, Jawar Mohammed, the leader and human rights activists such as Hamza Borana, and certified Oromo Liberation Front leaders, Oromo Federal Congress members, and thousands of other individuals have also been detained. The detention of Oromo political leaders is not because of the days of Hachalu, but is a pre-planned strategy to take all political opposition out of the public space. Thus, the Prosperity Party led by Prime Minister Abiy Ahmed will be the single candidate for a future election if it happens. The Oromo people have no protection against the threat of parties, state-sponsored killings, unlawful arrests, disappearances, harassment, and illegal command post army rule. The command posts that control Oromia are involved in rape and sexual assault, including against pregnant and breastfeeding mothers. The current government's constitution term comes to an end on the 5th of October 2020. The call for a transitional government by opposition parties such as the Oromo Liberation Front and the Oromo Federal Congress and many others to help create the stability in the country before carrying out an election has been rejected by the Prime Minister. The illegitimate Ethiopian government is unleashing another round of
harbor of Oromo and other nations to oppose such command. The crackdown by Abiy Ahmed to enforce an illegitimate government in Oromia and other nations in the country is leading to a severe crisis and immense human rights violations. Being a long-standing ally of Ethiopia, the United Kingdom has engaged with a rapidly growing number of its concerned citizens regarding the current situation in Oromia. As my member, as my MP, I call upon you to stand with UK citizens of Oromo heritage in condemning the illegitimate government of Prime Minister Abiy Ahmed and to support the creation of a transitional government in Oromia to bring peace and stability to the country and the region. The Ethiopian Constitution allows for self-determination of the nation. We believe the formation of transitional government in Oromia, which has a population of over 50 million, is a step forward towards creating lasting peace in the whole of Africa. The Oromo Women's Association has been staging a peaceful protest while respecting social distancing to appeal to the British government to support the Oromo people's plight and the formation of Oromia transitional government. Therefore, I demand the support in 1. Seeking justice for renowned artist Hachalu Hundessa through an independent investigation into his assassination. Seeking the removal of the illegitimate government of Abiy Ahmed. The formation of a transitional government in Oromia, the most populous region, to the the withdrawal of illegal military command posts in Oromia and putting an end to violence and harassment against the Oromo people. The immediate release of all Oromo political prisoners. Stopping financial support of the Ethiopian government. If there is no respect for human rights in Ethiopia, there can be no aid for the government. Stopping British-led training of Ethiopian military force and ending the provision of ammunition to the Ethiopian government. Thank you. I request that you raise in Parliament the issue of the looming failed state in Ethiopia and the ensuing humanitarian crisis that will engulf the whole of Africa. Oromia lafuma Oromumman nafuma yaaduma qawweetumu dhumijan dhumu. Waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantumaa qabu hin eegina hin cabu.
Itti bisaan kanatti sakka Warris lamaan afaan Oromoon jedhu baatiriin dhumaa jira. Okay. jira chaarjii jechuun Fedi kaas. loogoo kan qabu kan warra qabu Yaa sittin qaba. We are Oromo. We are British Oromo. We are here to be the voice of the unheard. Who are the Oromo people? Why are there Oromo protests? The Oromo people are the largest ethnic group in Ethiopia, making up of 34.5%. However, we have never felt Ethiopia. That word has never embraced us. The Oromo region is the largest region in the country by both population and area. And the official language of Oromia is Afan Oromo, one of the most spoken language in Africa. Yet, there have been efforts made to completely exclude Oromo people and culture from the nation. Ayyee. Haasa'uu dandeessu amma? It means being one of people to live in a region and having a strong culture informed by centuries of survival and generations. Unfortunately, for many sagalee keenya dhageessisuu jiru. Kanaafuu uummanni Oromoo warreen biyya jirtan akka jajjabaatan barbaada. Ana baanee jira roobaa kanaaf Oromiyaan bilisummaa mana deemuu Itoophiyaadhaaf caccabuu dadhabuu nurra hin jiru biyya keenya Oromiyaa
ijaarna Oromiyaan bilisoomuu qabdi bara dheeraadha Itoophiyaa ijaaruudhaaf saba Oromoon wanti barbaachisu hundaadhaan tarkaanfii fudhatee hirmatee jira. Tarkaanficha sana garuu fiixaan baane maaliif waliin jiraachuu dandeenye kana Oromoo keenya kana hubatee bilisummaatti akka bahee hojjetuun waama sababoo lammaffaa immoo muummichi ministeera Abiy Sabirratti the former prime minister wajjin keenya asoo hin dandeenyu maaliif inni soobduudha. Nama tokko yeroo tokko yoo si soobee shame on you jedha warra Ingilizi. Lammaffaan garuu sheemii sana gadi jechuudha. Salphina sana gadi. Kanaaf warra siyaasaa Oromoo gaggeessaniidhaan Abiy wajjin keenya negotiation godhanna warra jettanii kana gowwummaadha. Saba keenya dhiiga isaa gadi dhangala'aa jira, du'aa jira, saba keenya saamamaa jira, gurguramaa jira, saba keenya miidhaa adda addaa baay'eetu qaqqabaa jira. Gahee jechuun nurra jira. Enough nugaa kanaaf bilisummaadhaaf haa hojjennu jedha sabaan Oromiyaan bilisummaa. Akkam ooltan mee walumaa galatti qabiyyee amma afaan Ingiliffaatiin dubbatame irraa kaanee waan hubattan achirraa fi dhaamsi achirratti dabarsuu barbaaddan maalinni yoo danda'ame afaan Amaariffaatiin istinaadee. ሳምንት ጮሆ ያቆማል ብለው ነበር ያለው። ይህ ኩልፈይና እኛ ዛሬ እዚህ ስንት ጊዜያችን ነው አስቀጣሉ ከተገደለ ጊዜ ጀምሮ ከዛም በፊትም ወጥተን ለኦሮሞ ሕዝብ ሆነ ስላጣው ሰማት ህዝብ ኢትዮጵያ ስላለው ድምፅ ለሌለው ህዝብ ጊዜ ድምፅ እንደሆነ ነው። ከዛም በተረፈ ግን በበለጠ የፖለቲካ ሊደሮቻችንና አጫሉ ደግሞ የፖለቲካ ሊደሮቻችን እስር ቤት ከተገደለ ሰዓት ጀምሮ ስፔሻሊ አሁን በዚህ ሰዓት በኮሮና ምክንያት ቢሆንም ግን የሀገራችንን ሰው ተስፋ እንዳይቆርጥ ትግሉ እንዲቀጥል ፍቃድ ወስደን የዚህ ሀገር ስድስት ሰው ነው የሚፈቀደው እና በስድስት ሆነን በየቀኑ ለሁለት ሳምንት ስድስት እየሆኑ በቀን ድምፃችንን ለማሰማት እዚህ ተገኝተናል እና ምንድነው እሱ አብይ እኛ አንተ እስክታይ ድረስ ሰላም አንሰጥህም፣ እንወጣለን በየጊዜው በተፈቀደን ባለን አጋጣሚ ሁሉ ተጠቅመን አንተን ከዛ ስልጣን ሳንትን ሳንል ሳንገላገልህ አንመለስም፣ አንተኛም እንቅልፍ አይኖረንም። ምክንያቱም አንተ አንደኛ ለእኛ ኦሮሞ ሆነ እኛን እየገደል እስከዛሬ ንግስቶችን ሆኑ ንጉሳትን ሆኑ መንግስቶች እንዳንተ ጊዜ ኦሮሞ ውስጥ ተዋሉ አያውቁም። ተገድለውም እስር ቤት ውስጥ ገብተውም አያውቁም። ሌላው ነገር ደግሞ ምንድነው እሱ ይሄ የምታዩት ማስክ በደንብ ፕሪንት አልተደረገም እንጂ የኦሮሞ ህዝብ ድምፅ እንደሌለው እንደታፈነ፣ ይሄ ልብስ ደግሞ የሚያሳየው ልጆች እስከ 12 ዓመት ድረስ እድሜያቸው ከ12 ዓመት በታችም ሆነ 12 ዓመት ከዛም በላይ ከትምህርት ቤታቸው እየተወሰዱ ትምህርት ቤታቸው ተዘግተው እስር ቤት እየሆነ የኦሮሞ ህዝብ እንዳለ እስር ቤት እየታጎረ ሌላው ክልል እየተማረና ተደላቅሎ ከቤተሰቦቹ ጋር እየኖረ የእኛ ህዝብ ግን አንፎርችነትሊ ቦታው የት ነው? እስር ቤት ደግሞ ከዛ ደግሞ ተገሎ ጫካ ውስጥ መጥቷል። ይሄ ነው የእኛ እድላችን በገዛ ሀገራችን በገዛ መሬታችን። ይሄ ነገር እስኪያቆም
እንታገላለን። አናቆምም። መልእክት ደግሞ ለቄሮ አለኝ። ቄሮ ሂዱና ወንድማችሁን ጃል መሮን ተከራከሩ። ለእንጂ ፍለጣ ቀዌ በላይ ዋተ ከፍንባስን ጅሩ ቀዌ ከኛ ካሱ ቀብና ይሄን ሰው እስክንገላገል ድረስ የኦሮሞ ጠላት በኦሮሞ ስም ሆኖ ሰው ኦሮሞን የሚገድል ቱፊ ያለበትን ሰውዬ ጥላቻ ለእኛና ንቀት ያለበትን ሰውዬ እስክንገላገል ድረስ እኛ እዚህ ሆነን ፍሪደም ያለበት ሀገር ድምጻችንን እናሰማለን። ከእናንተ ጋር ነን። እናንተም ታገሉ። በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ከእናንተ ጋር ነን ያለ ነው። አንመለስም። ትግላችንን እስከ መጨረሻው ድረስ እንታገላለን። ድል ለጩቁሎስ ገለታ uummata keenyaa fi sagalee ta'uudhaaf asitti argamneerra haala gaariidhaan xumurame uummati keenya jiru yeroo kanatti dhumaayiraa kan taanetti dhumaayiraa mana hidhaatti namne huccuu kanas uffannee kan nu baanee fi isaaniin pirezidantii gochuuf jennee warra achi jiranii warra hidhaman hidhamtoota huccuu hidhamtootaati. Uummati keenya kaanii gudeedamaa jiraa, dhumaa jiraa, mana hidhaatti namaa jiraa, jajjirnoon namni guddaan jaarsa jaartii kun jedhimne kaan du'ee bosona keessatti argama. Kaanii karaa irratti tumamee akkan taane ta'aa jira. Manni hidhaa amma si'ana biyya keessaatii wal ga'ullee didee ofiisiisa turee mana dhuunfaa fuudhanii mana hidhaa godhanii rakkina qaayiroo Oromoon baay'ee rakkina guddaa keessa jira. Mootummaan amma yeroo isaa dhumeera. Bu'uutu irra jira. Gadhiisutu irra jira. Filmaatatti seenuu hin didee sababni isaa akka mo'amu waan beekuu fi filmaata keessa galuu hin barbaanne cicheedhuma qabatee jira. Garuu amma yeroo isaa dhumeera bu'uureera. Namni keenya biyya jiru immoo tokkummaadhaan walii galee nama nyaataa kana ofirraa kuffisuu danda'u turreera. Kanan dabarsadha. Mormiin keessan kun itti fufa moo har'uma qofaan xumurama? Mormiin keenya kun torban tokkoof itti fufa. Nama jaadaan akkuma argitanii akka kanatti gargar hiramne sababii COVID-19 ilaalchisee nama baay'een akkan argamne nutti himame. Namni muraasi kan argameef kanaaf akka kanatti itti fufata. Hayyee galatoomne ulfaadha. Meegaa hiriirri keessan har'aa gara xumuruutti jirtu, mormii keessan har'aa gara xumuruutti jirtu. Mormii keessan kanaan maal argachuu yookiin maal eeggattu? Uummata biyyaatiifis maal dhaamtu? Mormiin keenya inni guddaan kaayyoon keenya mootummaa nama nyaataa kana mootummaa Abiy Ahmed mootummaa sirna nafxanyaa irratti deebisee Oromoo irratti sanyii duguugaa deebisee kana ofirraa fonqolchuudha. Already mootummaa Abiy Ahmed biyyaan isaallee dhumatee jira. Oromooleen ammoo cimsee biyya alaallee akka biyya keessaallee akka ofirraa olii hiriirri akka biyya addunyaatti namni baay'atee fi miti sababa
COVID-19 wal qabatee isaan ni beekanii nama jahaa ol hin hayyamamu. Kanaafiyyuu wanni nu baane kun mootummaa biratti mootummaa UK Pendown Stress biratti baane wanni nu baane kaayyoon isaanii beekama. Kanaaf nuti dubartoota Oromooti. Nuti guddaa gabrummaa yoomillee sirni nafxanyaa haati Oromoo ofirratti hin callistuu sirni nafxanyaa kan Oromoo haadha Oromoo harma muree abbaa Oromoo harka muree san nuti duunee lafarraa banna malee inni akka nurratti hin deebineef orra osoo hin jedhin asitti baanee warroota hidhamtoota keenyaaf hidhamtoonni keenya akka gadhiifaman jechuun keenya hidhamanii mana hidhaa keessatti dararamu jira isaan nuuf gatii kabalanii nuti ammoo isaaniif gatii kafaluuf osoo hin ta'in just kun akka biyya siipuliidha akka isaan gatii isaan nuuf kaffalan san kafalaan jirru haa ta'u isaan sagalee ni ta'a wanni keenya kun uummata kana irratti bakka walii gaafootti walii godhata jenneetiin waanii as dhaabbanneetiin jirra ammoo abdiis qabnaaf fudhatamas qaba nuti dubartiin akka eenyuma birattillee wanni qaban isaaniifiyyuu baanii as jirra abdirratti inni moona kannuun kan uummata Oromoo. Dhaamsi keessan qarree yookiin dubartoota biyyaatiif. Dhaamsi keenya qarree Oromootiif haati Oromoo akkuma jagna ta'e akkuma beekaa ta'e ormiyyuu kanuma nuti hinaafaa Oromiyaan lafa jiituudha haati Oromoo beeyituudha beekaa malee hin qabnu jirna malee hin qabnu kanaafiyyuu sirna wanni kana ofirratti akka hin deebisne abdii qabaa qarreen biyyaallee akka hidhattee kaatu dubartiin qabsoo keessatti shoora guddaa qabdii dubartiin Oromoo hin callisinaa dubartiin Oromoo goota ka'aa bahaa falmadhaan mirga keessaniif sirna nama nyaatatti sirnatti dhufaatii jira mootummaa Abiy Ahmed san morma buudhaatiin 4 kiiloo keessaa gad darbaa isin jedha Oromoo biyya isin jaaladha. Ulfaadha jiraadha. Enggak.